بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوتوتا في هردفتوتا أبليين خي خنا رمون دقي سنوبكم مجرتان التنجيني خي يسنبرنا فاقو سنين إن شاء الله تعالى أرانتنا فدي الله تين مرنا يوخانو قوش افدوبان دي بني خانين غرتي مرتي فدي لفيتو جرا akkuma mata duree irratti agartan obboleeyyan kiyya jaallatamoo fi kabajamoo Hamzaan Arrabooda Oromoof hin dalagu jetti mata dureen. Sagaleen tiyya yoo isin dhagahamaa jiraatte mee nuuf dhagahamaa jirti ja'aatii naa ibsaa. Yoo sagaleen tiyya isin dhagahamaa jiraatte nu dhagahamaa jirti jechuudhaan ibsa tokko kanaa kannitaniin barbaada. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran. Na beeksisaame sagaleen too isin dhagahamaa jirti. Sagaleen too isin dhagahamaa jirti. eega dhagahamaa jiraattee buurika fiikum jazaakumullahu khayran khayral jazaa hunda keessanuu bakkuma jirtanitti nagayni kiyyeessan baranaaf haa goosiniin jecha ammallee irra deebi'ee akkuma mata duree irratti agartan Hamzaan Arrabooda afaan Oromootiin hin dalagu. Garuu waan dandaheen gama keessaatiin Oromoodhaaf ni dalaga. Garuu ammoo afaan Oromootiin Oromoodhaan barsiisaa je'ee wanni nin gartee itti if dararuuf takka hin jirtu. Asumaan hordoftoota kiyyaa fi warra gartee na jaallatu warra gartee arrabni isaanii hin dheeranne hunda keessanuu dhiifama guddaan isin gaafachuu barbaada. Obboleeyyan wanni takka tabeekuu qabdan alhamdulillah ani dhaloonni kiyya nama Harargeetii dhalataa gartee magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa xiqqishoo malkaa jabduu jedhamtu keessattiin dhaladhe alhamdulillah. Achi keessatti illee gartee guddachuu baadhu
achi keessaa bahee bakka birattiin guddadhee eegasii kara magaalaatii guddina keessaa deebi'e. Anaa guddateen kara magaalaatii deebi'ee jechuu barbaadeeti. Afaan 5 ol haasoyna. Afaan 5 ol haasoyna. Alhamdulillah. Nuti warri dirree dhawaadhaa afaan 5 ol haasoynaa. Afaan 5 kun akkuma afaan keenyaatti nu lakkaawamaa jechuu barbaadeeti. Duboo wallahi Oromootiyaa dhiifama guddaa wanni isin gaafachuu fadhu maqaa Allahaatiin irra deddeebi'ee warra gartee barnoota qaceellotti narraa barachaa jirtan hedduu dhiifamaan isin gaafachuu barbaada. Maaliif jennaan Oromoon teenya barnoota hin barbaaddu. Dhugaa rabbiitii walii himna. Barnoota hin jaalattu. Wallahi barnoota hin jaalattu. Bara 2017 irraahin Oromootti lallabuu eegalee bara 2017 irraa itti lallabee waan taphaa malee gartee akka barnoota hin jaalanneetu anaaf gale hubadhe. Namni gartee bara 2017 18 19 20 takka amata afur keessatti namni gartee ilmoo dhalee ilmoon isaa afaaniin dubbattee mana barnootaa seenuu dandeessi jechuu barbaadeeti. Amata afur keessatti garuu amata afur keessatti ni laffa'ee wallahi maqaa Khaaliqaatiin isinittiin kijibu YouTube kiyya jala deemtanii laaluu dandeessan. YouTube kiyya jala deemtanii waan inni hojjechaa dure laaluu dandeessan. Maaliif jennaan Oromoon kun akkanaa kana faadha qabdii asirratti osoo nuti waan nagaa haasawaa jirru salamii maarree godhii kana godhii dalagaan isaanii kana. Tanaaf ummata kanarratti wanni gartee yeroo gubaniif hin jiru. Ummata kanarratti wanni yeroo gubaniif hin jiru. Afaan hundaanuu gartee akkuma nama isinitti haasa'u kanaanin haasa'uu danda'e afaan 5 alhamdulillah. Afaan 5 kanaan yoon ifin gartee ummata islaamaa kan biraa barsiise barnootaanan gartee kaayyoonan deemuuf kana bakka naa geesse rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaaniif ilma namaa kana uumu wanni inni uumee fi akka ilmi namaarraa fayyadamuufi malee ani rabbiin Oromoo qofaaf nan uumne. Ani rabbiin islaama guutuuf na uume jechuu barbaadeeti. Islaama addunyaarra jiran guutuuf waan na uumeef jecha islaama addunyaarra jiraniif guutuu isaaniitiif waan na uumeef jecha isaaniif hojjechuun yaalii godha inshaallahu ta'ala. Ammoo daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa warri gartee anana hordofaa turtan wallahi irra deddeebi'ee isiniin jaaladha qalbirraa isiniin yaada inshaallahu ta'ala. Gaafa gartee yoo rabbi je'ee dammaqanii siigalee gaafa Oromoon dammeeyxee barnoota jaalatte gaafa san inshaallahu ta'ala gama barnoota deebi'ee ummata kana barsiisuurraa wanni gartee boodana hambisu hin jiru jechuu barbaadeeti. Yeroo takka wanni jiru obboleeyyan ilmi namaa abdii nama murachiisa. Wallahi ummata kana dhugaa Khaaliqaa ittiin laffa'ee barnoota teknooloojiin barsiisa je'eetii yaadee hin baratan. Barnoota amantiin barsiisa je'eetii yaadee hin baratan. Barnoota gartee fayyaa ilma namaan barsiisa je'eetii yaadee hin baratan. Barnoota gartee maal je'eetiin isinii hima artii islaamaatiin barsiisa je'eetii yaadee hin baratan. Gamniniin an gartee itti hin mokkorin yookaanuu itti yaalii hin godhin hin jiru. Tanaaf macdiratan yaa asdiqaa'ii hunda keessanuu gartee dhiifamaan isin gaafachuu barbaada. Warri gartee osoo wal jaalannuu osoo gartee jaalala waliif qabnuu adda bahuu deemnuus hedduu dhiifama naa godha inshaallahu ta'ala. Wallahi garallee na lola'a isinii wajjin murtii tana gartee murteeffadhee irratti bobbahuu kiyyaaf osoo garaan kiyyanan dandeenye inshaallahu ta'ala wanni nin gartee ummata kanaa wajjin if dararuuf hin jiru je'eetiin murtii ajaa'ibarra gahee dhufee obboleeyyan kiyya
والله رد الدبي دعوتو تخية هدون سنجالة نعرف ستانيس نعرف سوبات تانيس نجالة تانيس نجيب تانيس نفعليس تانيس نجالة ديم تانيس هند خيسن هدو تكانا سنجالة مالف جنان أمتا خياتوكو خنينا خيسا دالت ليه أمتا خياتوكو خغرتي لفن كيا ديني خيا إسان تهي akkasuma wajjin hoggaanii fi ati itti lallabdee itti waywaattee waa takka sarraa dhagahuu didan wanni ati hin gootu hin jirtu. Addunyaa tanarra Oromoo qoftii miti ka jiru. Oromoon yoo barachuu diddee Islaama hedduutu jira jechuudha. Ani Islaama guutuufin uumamee jechuu barbaadeeti. Mee insha Allahu ta'aalaa boru ganama yoo Rabbi je'e فيديو هبلا متى الرابودا خلين دلقوتها فيديو تكلاي فيديو قد إن شاء الله تعالى تانا لكي يا ربي جي تكاممان قما يوتيوب اللايف فيديو مي الرابودا جتشولا الرابودا قما يوتيوب اللايف فيديو مي إن شاء الله تعالى الدبانا جتشو برباديتي والله gama yuutuubiinin eegaan gartee feesbuukaan fixe booda akkasitti yoo rabbi je'e yuutuubiinis dhaamsa kana geggeessee nashiidaa irraa dhumaa taniin gartee ilmaan oromootiif dalageetu jira. Nashiidaa saniin gartee adda baanaa jechuu barbaadeeti. Nashiidaa san kaniin gartee boru yuutuuba kiyya irratti isin afeeru tahaa ganan boru jechuudha. Haala kiliippiitiin dalagee insha Allahu ta'aalaa nashiidaa san booda warri subscribe kiyya qabdanis feetan irraa kaasaa feetan dhiifadhaa gaafan deebi'ee gartee wal arkuu mallaa jechuu fadheetiti. Yoo ammoo gartee achi jala taa'uun barbaannes irraa kaafachuu dandeessan subscribe keessanii. Maaliif jennaan faayiduma takka irraa dhabe bu'aa takka gartee bu'aa takka taniin nin dalagaa tiyyatti galatan qabu, dalagaa tiyya irratti maallaqan qabu, dalagaa tiyya irratti arraban dhabu. Si galee lakki ani yuutuuba subscribe naa godhuu fi naa godhuu dhabu osoo hin ta'in yuutuubni subscribe guddaa qaba, nama 70,000 ol qaba. Nin laale garuu wanni nin laale barnoota babbareedaa gartee kitaabban adda addaa, kitaabban gurguddaa, kitaabban islaamaa, kitaabban gartee uummanni gurguddaan kataban san hunda gartee walitti qabadhee dhufee barnoota kiyya kana uummata kanaaf dabarsuudhaaf qophii xumureetiin xiqqasha barnoota akkasii san eegalee ture. Garuu ammoo barnoota san eegaluu wajji uummanni keenya tapha malee barnoota faayidaa isaaniif buusu waan hin barbaanneef jecha insha Allahu ta'aalaa karaa ummata barnoota dhugaadhaan barbaaduu deemeetiin barnoota kiyya kanan qisaasu umriin namaa ni deemti. Umriin namaan dhaabbattu obboleeyyan, umrii namaa tanaa bakkitti dhaabbattu hin jiru, guyyaa duunu hin beeynu. Karaa ummata narraa fayyadamee gartee wal fayyaduutitti insha Allahu ta'aalaa gama isaaniittiin barnoota kana jijjiiruu barbaadee ammallee irra deddeebi'eetiin dhiifama guddaa Oromootii gaafachuu barbaada. Tun egaa murtii Hamzaa Sheikh Jaabir irra gahee dhufee murteeffate irraa takka insha Allahu ta'aalaa namootan tokko afeereetiin yaadarraa fuudhee warra gartee kabajaa fi jaalala walii qabnu yaada isinirraa fuudhee akkasitti yaada keessan kanarratti waan jennu waliin laallee yaa afaan Somaaleetti insha Allahu ta'aalaa afaan Somaaleettii fi afaan Arabaattiin jijjiiruu deema. Afaan Somaaleetii fi afaan Arabaatti yuutuuba keessa jijjiiruu deema. Warri gartee afaan Somaalee beektan warri gartee lafa Harargeedhaa insha Allahu ta'aalaa irraa fayyadamuu dandeessan je'eetii yaala. Yaada jechuuf akkasittiin yaada akka isin irraa fayyadamtanis abdiin qabaa. Warri afaan Oromootii fi afaan Somaaleetii fi afaan Arabaa beektan insha Allahu ta'aalaa barnoota kiyyaa afaan Arabaatii fi afaan Somaalee
yoo kan hin danda'utee gartee afaan amaarallee itti ide'ee barnoota kana akka gartee addunyaan guutuun tan biraa irraa fayyadamtu niin godhaa jechuu barbaadeeti. Okay, amma gaa karaa yaada obboleeyyan kiyyarraa fuudhuttiin dabra. Mee namoonni gartee yaada qabdan yoo kan jiraattan ta'e yaada keessan isinirraa fuudheetiin akkasitti walitti dhaammannee adda yaana. Okay, odaa bultum si afeereetiin jira. Inshaallahu ta'aalaa hirmaadhu. Fi yaada namootan tokko tokko isinirraa fuudheetiin akkasitti dhaamsa isinnaa qabdanii fi gaggeessaa gartee haalatti wal gaggeessinu hunda kabajaa fi jaalalaan osoo lolaan hin ta'in kabajaa fi jaalalaa fi gammachuudhaan akkasitti adda baanaa jechuu barbaadeeti. Odaa bultumsi afeereetiin jira. Yoo seenuu dandeessi seeni, yoo ammoo seenuu hin dandeenye obboleessa kiyyaa nama biraatiif hin kanna. Daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya irra deddeebi'ee isinii yaaduu ta'a inshaallahu ta'aalaa. Sagaleen ni dhagayamti natti fakkaata. Okay, odaa bultum qeebaluu hin dandeenye. Sagalumaatu. Amma sagaleen akka dhagayamtu abdiin qabaa. Maayikii irraa baaseetti deebiseetiin jira. Yookaan viidiyoo matanaan inshaallahu ta'aalaa YouTube irratti gadhiisaa yaada keessanii wajjin akkas goona obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo hedduu takkaan isin jaaladha. Mee namootan seenuu ni dandeenyaa jettan yookaan seenuu ni beeynaa jettan seenuu yoon isin erge seenuu ni beeynaa jettan anaaf barreessaa. Obboleeyyan kiyyaa nama arrabsu irran kaanni aslan nama arrabsu maaliif jennaan Oromoon teenya nama arrabsuun isiidhaaf raahaadha, isiidhaaf gammachuudha, isiidhaaf jaalala. Dirree dheertuu si afeereetiin jira. Dirree dheertuu nama gartee feesbuukni jaa'u afeereetiin jira. Seeni obboleessa kiyya yoo seenuu dandeesse seeni. Okay, nama tuniin beeka kanaaf ergi jedhee nama niin beeka jedhe kanaaf hin erga. Anis girrisaadha. Okay. Okay, anis girrisaadha siif ergeetiin jira obboleessa kiyya seeni. Yoo seenuu beeytee seen inshaallahu ta'aalaa sagaleen tee hin dhagaamtu naan jechaa jiranii. Amma akka dhagaamtu immoo abdiin qabaa ni dhagaamti natti fakkaata. Okay.
Lakki warra na arrabsuuf jala baasuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan haa ta'anii taa'uun isaanii ana nan godda'u. Ammoo isaan gartee ana na arrabsuun isaanii faayidaa isaaniif hin qabu. Isaan miidhuu malee jechuu barbaadeeti. Tanaaf obboleeyyan kiyyaa warri gartee arraba qabdanis faddaluu humaa rakkoon qabu. Anaaf khayrii naa taha. Anaaf khayrii naa taha. Isin irratti immoo sharrii taha. Rabbi gartee dhiifama isinii haa godhu. Rabbi dhiifama isinii haa godhu. Okay, namni tokko kaseenuu beeku hin jiru jechuudha. Namni seenuu beekumee an seenuu niin beekaa naan jaa isiniin afeeraatiti. Ani seenuu niin beekaa naan jaame. Seenuu niin beekaa naan jaa. Okay, ye odaa bultum deebi'ee siif erge abshir inshaallahu ta'ala. Deebi'ee siif erge. Odaa bultum deebi'ee siif erge qeebaligaa yoo qeebaluu dandeeyse. Naasir walii siifin ergaayyee. Assalamu alaikum. Rahmatullah. Akkam ustaaza keenya Hamza Shajjabir. Nabi alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adda banni gaay. Akkama bibi nagaa fayyaa jirta? Numaan jira wallahi ustaaza ni badde malee. Badeetiin beeyta murtii takkarraan badeetiin badee inshaallahu ta'ala murtii sanirra gahee sagaleen tiyya obboleeyyan kiyyaaf akka dhagaamtume obboleeyyan sagaleen tiyyaa fi taa gartee odaa bultumis isinii yoo dhagaamaa jiraatte nuuf dhagaamti jaati milikeeta nuu kaayame. Ni dhagaamti ja'a milikeeta nuu kaaya inshaallah. Murtii guutu siifin ergaa abshir yoo dhagaamte mee ni dhagaamti ja'a. Ndagamtu jaane. Qoyme yaa ni jirti jaan. Hayyee odaa bultum inshaallahu ta'ala waaniin irraa haasawaa jiru dhageesseeti jirta mee waan kanarratti gaa hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo fi qaqqaalii keessaa warra gartee wal jaalannu keessaa isa tokko odaa bultum. Mee yaadaan ammaan dhiyeesse kanarratti yaanni ati qabdu jira odaa bultum habiibi. Yaadaan qaba obboleessa kiyya ustaaz Hamza Shajjabir. Naafeeroo keetiif galata guddina biraa qabda galatoome galanne kee bilisummaa yookiin jannata firdoosi haa ta'u. Ati sedduu galatoome obboleessa kiyya. Wanta Maal jettee odaa waan tokkoon jechuu barbaadan jee asirratti. hayyee. Ati nama quraana illee qaree quraana rabbiitti illee ni beeyta. Banii aadamtuun Oromoo dhiisii banummaan aadamtuun arraba namarraa dhiisuu miti. Nabi rabbuma guddaa gartee riskii kannee fi nyaachisee obaasee miijaan fayyaa kannee fi oofu kana ni abaaranii qawweefatti dhawani. Dhugaa. Gara yaman kana keessa beeyta yamaniin takka gidee gartee jimaan jalaa gubate. Rasaasa haartaa soddomitti fixee samii isaaniitti mee qawwee mee ilmi namaa laal sammuun isaatuun qalbiin isaa goggogomina rabbi qawwee dhawu rabbii kan tol deebi'ee kiraa dhawu rabbii kana jiraa isaa miti
ummanni gurguddaan hundaan ta'uu rabbi ummanni namni kun kafiraadha namni kun sii kana dhiiseet nabi Yuusuf nabi eenyu nabi Muusaa dhamoo kame ka akka ilmi namaa kun namanne godhi jennaan rabbiin ani ifuun godhanne dubbii tana namni naa nyaachisee obaasu kanaa huna arrabsanii yaa ergama yaa wanni kiyya ani hin danda'u hojii san eenyu nabi Yuusuf nabi Isaa nabi eenyu isaa nabi Muusaa dhame. Kanaafuu ati nama si arrabsu namni kun meelaali Jawaar Mohaammed arrabsan abbichuu maali kana nama ilma namaa kana yaa namnummaan bahul jiru kanaaf ati gurra namaan kennini barumsa kee barnoota gaariidha nama barsiisu jirta nama jaahilame wallahi waa meeqa sirraa hubadde jira bakka itti barsiiftu waa'ee falaasama gartee uumama samii kanaa fi waa'ee bahara gartee markaboota baddaa turu san keessatti wallahi waan sana osoo hin finne fa'aa dhaabaa jirta ana osiyyaa deematiin si hordofu barnoota guddaa qabda waan kana jettee namaatiif gurra kannuun kee no dubbii tanan deeggaru. Odaa kiyya waan takkaatu jira. Beeytaan amma arraba bareetiin jira arraba qaamaa oo godhadhe arraba gartee arraba Oromoon tiyyan arrabsi turraa ollaadhu. Wanni garuu afaan Oromoo kan akkaanan dhiisu na godhe ummata keenya wallahi barnoota amma ati jette san waa'ee gartee falaka waa'ee samii waa'ee bahar waa'ee gartee beekumsa fayyaa kana hunda beeki ani taa'eetuma rabbiin sammuu fayyisan naa wanni godhu deemeetii lafee kitaabban meeqa haga gartee ani riiba dhabee ijji xiyyenaa cufamuu didduutti kitaabban meeqa dubbisuudhaanin barnoota san baradhee ummata kiyyaan dhufee barsiisa jedhee wanni laffaatii godhee waraabee maal godha ummanni waan barnootaa hin fadhallaan ni ilaalee odaa kiyya waan barnootaa fadhan waan taphatabaa agartee firaankii faasilaa godhee maarree faasilaa godhee tattamadhee diraamaa faajee tattamadhee kana fadhan kanammoo gaafa kanarraa bayyanatan insha Allahu ta'ala numan jira gaafa gartee Oromoon barnootatti haajamtu gaafa san asiin deebi'e insha Allahu ta'ala amata 5 booda ta'uu mala amata 10 booda ta'uu mala ammoo warri gartee hordoftoonni kiyya kana jaallatan akka keetii kun viidiyoo meeqaa YouTube irra kaa'e viidiyoo kuma takka viidiyoo kumaa fi wahi viidiyoo kumaa fi wahannan kana amata 4 keessattiin dalage amata 4 kana keessatti viidiyooleen tun hundi barnoota qabdi jedheeti yaada viidiyoolee tana jala gad deebi'anii namni keenya haa irraa fayyadamu gaafa haga kanarraa fayyadamu nama beektaa waan tokko fannitee filaalta waan tokko fannitee filaalta gaafa haga kana fayyadame itti deebita haaboo guyyaa biraatti deebita hangasuu viidiyoo hanga kanatti aanaa fayyadamanii alhamdulillah ni beekta nuti karaan lafaa rakkee gartee bahaa kuni afaan 5 ol dubbanna afaan 5 sanuu akkuma afaan dubbanna tanaaf inshallah ta'ala warri afaan arabaa beeytanii warri afaan somaalee beeytan akkasumatti afaan amaarallee warri beeytan yuutuuba haarayan bana kan akkasumatti itti dhiisalan kun amma qabaaraa dhabee jira waa takka gartee dhukkeen irraa kaatee jirti viidiyoo hedduudhaan kan akkasumatti itti dhiisetti haaraya bane inshallah ta'ala ganama boruurraa kaa afaan biraatiin arraba والله وزون جالك روتين أداخية وصون سنجارة سنرى كتة وان خنا واني يقول ديما دي فما قدان سنجافا ما نجت تسرت أستاذ خين يا أبو سيف نايم أورمون تنمنا نملي هم تشوم بربادو أن المان أورمون خنا ما تكا في قدام كريستانا مسلم اللي جت كتير لا قالوا نمني خين يقوم بكم ما أمدا كيتي ميديا نتوركي في نما قرتي waa'ee gartee nama arrabaa kana ilaal namni arrabaa san keessatti nama 2,000 nama 3,000 ilaal miidiyaa neetwoorkii warroota gurguddaa hayyoota gartee waa gorsu kana nama 300 ilaal waan tana jee deemee ilaal gizee hunda Oromoon teenya waa arrabuu asirraa jechuu malee waa takka waa'ee barnoota gartee ati ooftu kana nama tokko nama qalbii qabuutu laalaa ani akkinju akka nama tokkotti akka ilma Oromooti yookiin akka ilma Muslimaa tokkotti ani barnoonnatti kannitu barnoota guddaa barnoota barbaadame ana amma wallahi sila maallaqa naqiiti maallaqa narraa bitteette maali namni matsaafa bitaan jiru barreeffama matsaafaan bitaan jiru ilmi namaa wallahi matsaafa jennaan waan yaadachiifte kitaaba sadii olin barreessanii kitaaba sadii kitaabni tokko maqaan isaa النصر قاب قوسين أو أدنى أفان ربا
ما سجلت يجرتي نجي سجل ما دقمتي هو كان ما دقمه باتي مالي النصر قاب قوسين أو أدنى جا خطابني توقيت درا نصرين bilisummaan gooboo lamaan jidduu jirti jaa gooboo namaa argee beeka bilisummaan gooboo lamaan دوغا jidduu jirti jaa afaan arabaatiin kitaaba kana osoon biyya jiruutiin barreesse alhamdulillah ummata ما شاء ta'anii الله kitaaba gadhiisuudhaaf jarjaran qabu amata 40 haga hojeetiin eegaa ture garuu kitaaba san ulamaa'ileen gurguddoon beektonni gurguddaan kitaaba san laalanii aboo rabbii jee kitaaba kana barreesse ummanni kun harraa fayyadamu gadhiise hoggaanaan jaan lakki ganaa umriin tiyya xiqqoo gaafa namata 40 ga'een gadhiisa yaada ji'uniin kitaaban دوغا sanatti taa'e tokko immoo kitaabni afaan oromooti ati eenyu jaa دوغا ati eenyu kitaaba afaan oromooti to kalammadaa ati eenyu jaa kitaabni دوغا sadaffaa kitaabni sadaffaatis afaanuma oromooti nabi muhammadii wajji wal bari jaa kitaaba san jidduu takka ijoollee صلى الله biyya عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam nabi muhammadii wajji wal bari jaa sanis afaan arabaatii fi afaan oromoo wal keessa ati eenyu juu kun ammoo afaanuma oromoo qofa kitaaban kanallee gadin dhiisa je'eetiin yaada qabaachuu ture garuu ummanni keenya ummata gartee kitaaballee dubbisuu miti ummata gartee barnootallee fadhuu miti tanaafin kitaaba kana qabadhee gaafan gaafa tokko tamke inshallah ta'ala kitaabni kun gadhiifama jeetii yaada umrii rabbi si yaadee reesu umrii waggaa dhibba jiraadhuuti ana kin siinjuu wanneen siinjeef amma maaliif ana amma qarshii wallahi islaamaa bakkatti jirtu angaanaaf ati abroopa ummata gara dhiyaa jirta angara baatiin hafi dachiisa miidhaa ummanni habashaa kun maayinu caalan beektaa yeroo baay'een habashaa tan gidee laalu amma ijoolleen xiqqoo mana keessa dulloonni miskiinilleen waa'ee matsaafaa kana dubbisan waa'ee taarika teediroos waa'ee haatsee yohaannis waa'ee haatsee minilik waa'ee haatsee ila sillaasee kana guutuun mana habashaa keessa daftara kanaa jira. dhuga wallahi. Keenya mee ana miti ijoollee gurguddoollee yoo mana Oromoo dheeyte tokkoon isaanii maxaafa bitanii ilmaan Oromooti abbootiin teenya nuun bittu. Dhuga. Jimaa fi kamau harargeenis jimaa cafaqachuu warri shawaati farshoo dhuguu warri walla kanuma oofuu malee Oromoon barnootaan duubatti haftuudha. Anama waa'ee aartii Oromootiin ni ilaala. Aartiin Habashaatii fi aartiin Oromoo dachiisamidha. Oromoon tun addunyaarraa hedduun isiidha. Addunyaarraa namni xiqqaan Oromoodha. Oromoon heddummina bu'aa hin qabne waa takka bu'aa hin qabne nuti afaan Oromicha wal arrabsuu malee bu'aa maaliif siin jee beektaa ustaad Darañ Sirallee hin beeku. Oromoon boo'icha bicha beekti boo'icha waa iyyuu mee amma Tigree tana laali Tigreen tun miiliyoona 5 moojaa. Namni isii kuni tokko haboo agarta nuti magaafa duune ustaazni keenya sheeyni keenya beekan keenya iyyeensuma malee bu'aa hin qabnu maaf akkana taana qoyan taragde wallahi wani tun gaafina taati gizee hundaan. Karaa aartiitiin kufaatiin nuyi gara barnootaatiin kufaatiin nuyi gara waa dubbisuutiin kufaatiin nuyi hedduminni immoo duudii utubaan Itoophiyaadha sun nuyi garuu Itoophiyaa san keessa Sumaalee Ogaadentu nu caala garuu Itoophiyaa san keessa Tigraay miiliyoona 60 nu caala Habashaa dhiisi Oromoo tun ani uummanni kun diqaala malee wallahi Oromoo tun an gizee isa uummanni kun uummatuma akkami uummatuma rabbi keessa afaan barnoota guddaa qabna beekumsa guddaa qabna liidaroota kan jala anta Oromoo tana waan siin juulee sirran beeku ati antaniin siidhamu akka nama tokko akka obboleessa keessatti barnoota kanarraan deebiin nama keessa ol bee masheensu jarraa abbaa gadaa kana jibbisanii yamani galtan laggasaa wagiidhaa akka jibbaniiti osuma irra shaan ijaa irra duulaniiti boodarra wallaggaa keessa karkarroo du'anii beeyta. Siyaasellee sitaan keetiin jiraa dhiifama naa godii sitti dheereessee Oromoon nama ifi. Lakki odaa fi wallahi siyaasaa gaa jechuun namni sheekaa siyaasaan seenu jaariin dura kan malee amma ammaan tana kitaaban barreessu jiru jira. Hundee Oromoo ja'a kitaabni. Hundee Oromoo ja'a. Oromoon eessarraa akka dhufte, Oromoon eessarraa akka dhalatte, eessa akka jirtu, eessatti akka deemaa jirtu jechuun kitaaba barreessaa jira. Garuu amma kitaaba isaanis barreessuu ni dhiisa. Achumatti qulqulluu waliin qabeerra faaya. Wanta akka asis siidhaa amma fakkeenya irra guddinaa namni waan ittiin si arrabsu dhimma sheekamuu dhiigatii siin jaan. Saa? Namni kun eessaan dhalate hudduun dhalatee mee? Eessa yaada namni hudduun dhalatee mataa yaada kana bichaa qabadhurraa. Amma fakkeenya bikkummaan ilmi namaa irraa dubbachuu qabu hudduudhaan jaan akka mataa keessatti osoo sharmuutummaan ta'an rabbiin kun eessan nuume achiin dhalanneemi. Garuu achiin dhalanneeti mataa yaanna namni tokko
بكم من المنا ما الرادوفه واي قامه والقنمتي سالات بكم من نمني سلاغا الرادو بچو كبو مال ومن ما تشراغا كان امو كوني بدين كبو انا كجتي شرموت اتغافه ما مديغدي وني هم مالي اجندا سيتو يوكين سيربسو حمله سيتبسو والله وداخي دقي ani bar hamile cha goggogeetin jira bar hamile cha burra goggogeetin jira maali na goggeyse beeka ni ilaala ummata gartee ana naarrabsu kana ni ilaala profaayila isaanii jala seenee hoggaan laale kunoo footoo baadiyyaa keessi qaba footoo dhiyootan dur wanni keessi qaba maaliif jennaan baadiyyumarraa ka'ee takka biyya arabaa dhaqa takka biyya faranjii dhufa barnoota silan qabneef jecha arraba isaanii mee ammaati bichaan xiqqaan tokko karameella harkaa qabu xiqqaan kagartee fuula kanarra dhukkeen jirtu yoo dhufe odaa fokkotaa siin jeekam odaa fokkotaa yoo siin jee ni qofaltamu yaada. ani wannin siin ju'an dubbisitti dheeretu yaa sheeka kiyyan nama hedduu si eega carraa hedduu kan nu jirta galatoomis yoo carraa sirraa gubee dhiifama naa godhi. Laalaa umaan qabu odaa kiyya abshir. Nama si arrabsu si qaru qaban bar arrabni oromoodhaa bar biliilee umaan goone biliileen talabbaa jifartan maal godhan mee maal godhan. Laalaa arrabaa isaanii miti barnootaan an kannaa jiru kana irraa fayyadamaa hin jiranidha malee arraba isaanii marture kan hin dhiise bar. Maaliif jennaan aniin kun mee odaa kiyya dhagaye aniin kun itti lapha'eetiin barnoota kana bakka meeqa seenee fidee dalagee uummanni kiyyaa baratu jee itti baase. Isaan ammoo barnoota kana quban qaban wanni isaan jaalatan amma yeroo tana wal taphachiisuu gartee urururru kukku jaanii faa wal taphachiisu waan akkanaa tana jaallatan. Tanaaf hanga tapha quufanii gartee gaafa tapha quufan inshaallahu ta'ala barnootatti asiin deebi'aaf yoo rabbi. Anta nan qabu fakkeenya amma rakkiniin nan qabu siimuu rakkiin nan qabu. Osoo nan taphadhuutiin barnoota laala amma fakkeenya rakkinni Oromoon keessattuu ijoolleen teenya qabdu gaafa silaa namni barnootaaf fuudhanii gartee oolmee daa'imanii keessan san nuti biyya taphanna bishaan daa'ina qulla yaane haga ama 8 ama 9 eega jaalaltanu qabu ama 12 13 gallee mana barnootaa deemu gaafa silaa ama 18 jaalaltanu qabdee jirti. Dhuga. Daftara san kalli facaafnee tuma karaa jedhaa yaala kutuudha namni keenya akkasii cabee jira wanni ta'e kun dogongora. Xiqqeenyan wallaaluma kana keessa namni nama baasu nama keetii kana nama barnoota qabu malee yoo ati abdii murattee nurraa dhiis Oromoon barumsa qabdu barnoota qabdu tapha jirti jette gana ammas akkanuma duubatti hafnee jirra Oromoo fi addunyaa wal quban qabdu addunyaan lafa fixxeeti samiirra deemu jirti. Dhuga. Oromoon ammallee mana citaa keessa jirti barnootaan barnoota qabnu barnoonni keenya jiru nuti kanaafuu dubbiin dogongora bikka jirtanii mudhii hidhadhaati namicha ammoo yoo maqaan sanyo Profeesar eenyuti Hamad yoo Rabbi rahmataa godhuufi. Rabbi jannataan isaa badhaasu. Hayyuu keenya Rabbi rahmataa godhuufi ni beekaa. Hayyuun sun itti muratee warra akkanaa kanaatu Oromoo jireessaa jira ati isaanumarraa dhaalteeti waa anamma barnoota guddaan bikka barbaadee dhabe wallaahi islaammaati doolaara Ameerikaa 200 kaafalanii jetteen Yuutoopii keessan guutuusaa naa buuftee doolaara 200 keessan siin arga wallaahi laazim rabbitu nu harka. Galatoomi odaa kiyya wallaahi. Hin dhagayamu. Ni dhagayama hedduu naa galatoomi habiibi. Hedduu naa galatoomi. Akkasiitii ati barnoota guddaa jirtaa waa'ee jettee namaa dhiisi Oromoo dhiisiti rabbi irra haadhu jaarraa abbaa gadaa laali waaqoo guutuu laali laggasaa wagii laali ummata Shee Bakrii Sapaloo laali Shee Maamar Rasheed Abdullee laali ummanni kun guutuun maallaqa hin qaban Shee Bakrii Sapaloo rakkatee Sumaalee tana keessatti garaa haasaadhaan du'e ni beeytaa. Oromoo waa takka Oromoon teenya gaafa namni du'e sii boocha hacaaluu hundee isaa Oromoon ajjeefteeti boochee fi maallaqa ittiin guurrattee siidaa dhaabde siidaa dhaabuun faayidaa maal qaba an gaafa ati jirtu si jala deemee si kabajee barnoota qabdu sirraa fudhadhee gaafa ati duute rabbi rahmata si haa godhu namni gaafa du'e nama du'e irra kopheetu caleetti Sumaaleen. Dhuga. Duuteeti ilma an nama du'e hin boo'an du'e jaarraa abbaa gadaa biyya nyaatte kutee faayidaan qabu kutee jira seenaan isaa haa dubbatu seenaan isaa immoo barnoota gaafa ati jirtu si bira dhaabbachuu waan ati qabdu sirraa dhaaluu. Hamilee fi jajjabeessuudha malee gaafa ati duute siidaa miti silaa dahaban siidaa si dhaabani siidaan keessum maal nu fayyada siidaan kee maal nu godha. Faayida takka hin qabu. Silaa siidaan ilma namaatii waa godhe mallasaatu ummata isaa kanaaf waa godha. Ummanni isaa akka inni ta'u jiru kana irra bobba'anii Itoophiyaa fi Sumaalee fi Eeltiraan guututti addunyaan guutuun biyya tana dha'u jirti. Jonosaayitii irra dalagamaa jiru kana silaa mallasaan qabrii bee dubbata. Janaazaa waa takka namaan godhu amsaa keenya ustaasa keenya. Dhuga wallaahi. An kanaafuu si dheeree seetii bika jirtu nageessitti haa ta'uu hamileen sin cabini Oromoo jettee arraba siittuma dhiisi jazaan kee jannatul furdoo addunyaa.
في اتجابات برنوتا غاري قبدا والله اتنا مججبيسن واي بروفيسور اورمو غرغدون دبن دبتا جرتا اتنا مجما نما تكينيا كانان برنوتا غرغدا بروفيسورون دبتا جرتا عملين سينچبين اواني سيغو مي مالين سيغو اني واني سيغو جرتو دوما سيغو كلمه اورمو تكوتي هدونا بخير تون غلطوا نجس يا نودا تو السلام هدونا عليكم ورحمه غلطوا الله وبركاته يون وعليكم سبليس يون السلام دبي ورحمة الله وبركاته نجي يون النادي دون غوري بكري اي اي شيخ أي والله وبليس خي أودان يا دبريدا في يا دبل جاتنا خلي ربي سبحانه وتعالى تندي على وبليس خي بكات جبت تخيس جلس يعني كتو هدونا قالتومي وبلين خي الجاري في جالة مكانا خلنا وصوم قران قرتين الدندين إيسي برادي مدينة أمو إن شاء الله تعالى وداخل يونا رجع جراتي جروبي يو جاتي برنوت أكغتي أتي بربادوسن أتي كفتين جروبي نمك خيتي خنا قف غرتي جروتي يتكتي برسيسو نافجيها والله والله تيسي خنا وداخل إيران ديبيا obboleessa kiyya odaa hedduu naa galatoomii bakka jirtutti haaliqni gartee tika isaa jala si haa naqatu rabbi gartee si haa tiisu duba odaa kiyya namootan akka keetii kana osoon jaaladhuutiin osoo isaan na jaalatanii dhiisee biraa deemu deema namni gartee hoggaa wal dhiisee wal biraa deemu garaatu nama naha osoo garaan nana huutiin isin dhiisee deemu deema obboleessa kiyya odaa bultum insha allahu ta'aalaa nama akka keetii kanarra jiruutii ya fixee barsiisuun anaaf bu'aa qaba. Sagaleen tiyyan dhagaamtu obboleeyyan sagalee jechaa jirtanii. Sagaleen tiyyan dhagaamtu ni dhagaamte na fakkaatan maan tana. Nama akka odaa kana barsiisee sagaleen tiyyan dhagaamtu obboleeyyan. Sagaleen tiyyan jirtu. Yaa. Nama akka odaa kana kophaa isaa barsiisee barnoota kiyya inni narraa dhaalee ayyoon du'ellee sheenaan qabu. Namootan akkanaa kana odaa kiyya insha Allahu ta'aalaa yoon gartee yuutuubaa fi asirraa dhabamees ani ardiirraniin jira. Barnoota ati barbaaddesan ati qoftiin osoo na dawwaltee wallaahi sa'aa 2 sii kanneetiin si barsiisa abshir jee. Abshir naa jee. Ammoo namootan jaalalloowwan kiyya akkanaa kun yoonii fi gartee kan jiraatan tahee guruppii ijaarratanii guruppii isaanii keessatti gartee barnoota akkasii babbareedaa kan nuufiin hin danda'a jechuudha. Ammoo onlaayinii irratti uummanni keenya uummata barnoota barbaaduu miti. Uummata gartee taphaa fi qishnaa fi arraba jala jiru. Beekii hawwaniin takka isinii dhaamu arraba uummata keenyaatti sodaadheetii miti kaniin sooshaal miidiyaa afaan oromootiin dhiisuu deemu arraba uummata keenyaa sodaadhee osoo hin ta'in arrabni uummata keenyaa akka waan daa'imni arrabseetti ilaala daa'imni xiqqaan tokko akka waan arrabseetti ilaala tanaaf arraba osoo hin ta'in barnootumaan feene naaf gale ilaala tanaaf nama sin dhageenyetti iyyaa ooluun yeroo ta'e gubuudhaa ja'an tanaaf insha Allahu ta'aalaa ammallee nama biraatiif carraa kannaa carraa nama biraatiif kannaa insha Allahu ta'aalaa mee qeebaluu ni beeynaa akka odaatti seennee haasa'uu ni beeynaa gama qeebalanii ni beeynaa warri jettan isiniin afeeraas jalatti naa barreessa as jalatti naa barreessaa mee warri gartee qeebaluu ni beeynaa warri jettan as jalatti naa barreessaa buurika fiikum jazaakumullahu khayran اوكي منير محمد نيم بيكا جئ منير كيا سي افيرون دنديني والله صاحب من قبنو آمين آمين أيمن كيا آمين أيمن متاتك علمي كابو متاتك خفجاك أبو دو غلطومي أيمن كيا نف اوكي موسى مجا ارسيسي قبلي جنجرا سيني يو سينو دنديس ان شاء الله تعالى
Musaa kiyya seenuu hin dandeenye dhiifama naa godhi. Dhiifama naa godhi seenuu hin dandeenye. Okay, malkaa taayimsiif ergeetiin jira seeni. Malkaa taayimsiif ergeetiin jira seeni. Hedduu dafii seen inshaallahu ta'aalaa. Khalid Nasir siifiin erga. Jibriil Abrahiim Haji siifiin erga inshaallah. Okay. Khalidiifiin erga amma. Khalid siif ergeetiin jira. Khalid siif ergeetiin jira yoo seenuu dandeeyse. Siif ergeetiin jira inshaallahu ta'aalaa. Khalid qeebaluu hin dandeenye. Nama biraatiif ergeetiin jira. Namni biraa qawwee malee king siin afeera inshaallahu ta'aalaa yoo Khalid seenuu dadhabe. Qawwee malee king siin afeera inshaallahu ta'aalaa. Khalid yoo seenuu dadhabe. Khalid seeni. Khalid seeni. Okay. Khalid seenuu hin dandeenye. Dhiifama guddaa naaf godhi. Qawwee malee king si afeereetiin jira. Si erge Musaa si ergeetiin jira. Assalamu alaikum. Rahmatullah. Akam. Nagee alhamdulillah jirtaa qawwee malee. Jira adeero galatomi ani adeero kana jala deema inni kun nama jabaadha. Hoggoyyuu ani hedduullee dubbadhu. Gideen ani sin harka hoggoyyuu gidee namni si wallolu sin harka. Gidee atis yaada kee quraana irraa himtuu sin harka. Quraana qofa osoo hin taane akka saayinsittis himaa jirta. Oromoon hin galuufi malee. Dhugaa. North America jecha akkana shaaxaa naasoo hin qawwee malee kiyya akkana naasummaa duka kiyyaa kanatti wal harkaa wal gammadaa asoo hin adeeroo. Okay. Akkana kaabaan taate bicaa bareedaa kanaa. Areeda kanaan na guddateeti waa tokko beektaa amma waa tokko maraata fakkaata. Areedni sirraa tola osoo agartee akka itti sirraa bareedu namni histiif sitti dhimne malee hayyee. Wanni jechuu barbaade Ameerikaa kana keessatti namni wallaalee saayinsii jechuun dooktarri amma ilmaan Oromoo dhaqee na yoo dhukkubee dubartii takka yoo dhukkubsattee ilmi tokko yoo namni dhiirti ilmi dhiiraa dhukkubsatee dooktara bira dhaqa. Dooktarri kun immoo dalagaan isaa waan dhukkubsatee kaansara yoo ilaaluu barbaade namni amma amata 40 fa'aa amata 30 fa'aa gidee gahee full body check-up waan jedhamu tokko jira. Full body check-upiin kuni dooktarri dhaqeeti qaama namaa gama duubaa kanaan waafaa keessa harka waafaa keessa kaaniiti gabbaasanii meeshaa namaa kana keessa wanni keessa waa naqanii gabbaasanii ta dubartiitis akkasuma ilaalanii kun immoo barumsa malee qaama keetiifis gaarii. Qaama kee immoo yoo beeyte dhukkuba kee waan kee beeytaa jechuudha. If tajaajiltaa jechuudha. Kun immoo akkaataa immoo itti wanni godha sexual waan jedhamu tokko jira. Gartee this is afaan faranjiitiin wanni ta'a. Mana barumsaa kutaa 3 kutaa 4tti ijoolleen xixiqqoon ni baratti sexuality isaanii. Feetu islaama ta'e feetu kiristaana ta'e yoo mana qaraatii biyya faranjii tana keessa galchite ilmaan kee waa'ee sexuality isaanii ni baratanii jechuudha. Sun jechuun maal jaanii dhiiraan yoo dhiira jaalattee ni taahaa jaaniin jechuudha mana qaraatitti. Sii galtee. Kana immoo nuti immoo yoo ati dubbattee lakkii ati maraattee hunqaanyiidhaa maal abdii si murachiisan. Dhugaa. Abdii muratin nama sirrii jiru Oromoo yoo dura si jibbite si jaalachuuf deemti beeku.
Oromoo yoo dura si jaalatte si jibbuuf deemti maayilatti. Oromoon nama haqa himu hin jaalattu. Nama kijiba itti himu jaalatti. Garuu boolla wajjin seenteeti jechuu deemti. Dhuga. Tanaafuu laali marroon amal lama dura maal ture? Amal takka dura maal ture? Bosona keessa barbaadu ture. Marroo eessa jirti? Marroo eessa jirti? Barbaadu turan. Arraan tana marroon eessa jira jaanii jala deemuu jiranii jechuudha. Laali Oromoo kaayoo isii laali akkaataa itti deemtu footprint waan jaamu tokko evidence laali bakka isiin deemtu laali akkaataa isiin deemtu laali warri online gubbarra jiru kuni si arrabsu kuni they are nothing waan takka faayidaa hin qaban isaanii miti haati beekuu qabdu nama dhibba keessaa wanni ati dubbattu kuni yoo namni lama fudhate mootee beekati. Dhuga. Tanaafuu maaliif nama kana iyyitee anama dhugatti wanti isin jee nama arrafamu ture nama waan naan hin jeen hin qabu duraa gadhuida ati bitama ati shanee ati duriyyee ati maalii ati hattu waan hin jeen hin qaban abaa'uma waanumaa na woboo jee qofaaf. Garuu arraan tana Facebookii kana staatusii Facebookii kanaa yoo agarte maal agarta? Abaa'u. Thank you. Maal jechi turan? Maal jechi turan? Jibbuu turan. Jibbeensaa miti hiisisu turan. Warri aktivistii guddaa jaamu kanaa ulaale maal jechi turan? Arraan tana maal jaan? Eenyu harraan tanaas fiigaa jiru warruma gaafattoota gongora suni ni harraan tanaas ni beeynaa jaanii fiigaa jiran. Dhuga. Ummanni si arrabsu kun ummata hangaasaa maallaqa isaanii kiisha keessaa baasee kannee ifiif ajjeesisu jiru harraan tana itti cinqamu jiran. Ummata kanaa hojii wal loltaare. Ummata kanaa jecha ummata kanaa hojii dubbatta. Wanni xiyyaa na dhagaye ani bar ummata kana arraba isaanii qaama xiyyaa wajji wal furanneetitiin itti dhiisee bakka keeriin godhuu dhiise beektaa. Keer godhuu dhiiseetitiin waan takka dhiyoo tana gartee kitaaba islaamaa keenya gartee kana bira kuteetitiin alhamdulillah kitaaba amantii kiristaanallee dubbisee deemee ka yahudallee dubbisee barnootaan irraa barsiisa jedhee lafaa kitaaba yahudaa kan talmuud jaamuud jira kitaaba guddaa sirrii hamtuuchi keessatti isaan lafaa qaban addunyaa tana addunyaan tun guutuun gabra keenya nuti ilmaan rabbiiti jedhanii yaadan waan kana hunda gartee isaan barsiisuudhaaf hoggaan eegalu ummanni kun barnootatti hin haajamu ummata gartee maalitti haajamu ni beektaa ummata gartee kijibatti haajamu ummata gartee bakka akka ijoollee xixiqqoo daa'ima xixiqqaa urru jaanii taphachiisan tapha akkasiisanitti King Boy Boy King yookaan King Boy yaada keen fixanne natti fakkaata siinqee bala lamada as deebi inshaallahu ta'ala natti as ergi lamada siinqee bala inshaallah tanaaf ummata keenya kana wallahi ummata barnootatti haajamuu miti argeetiin jira taphaa fi uno bagaa dhuftee jirta. Yaa wanni jechuun jiru ni dhaga'amami? Ni dhaga'ama namaa si dawwaleessa. Namaa na dawwalee na baase akka nama godhani beekaa bakka na godhani baru ummata dhamaa bar ummata bar osoo arkuu bar waa godhuu bar. Osoo arkuu si dawwala beekaa bari hariifa ta'uu isaanii beekaa. Akkuma ta'e nama fokkotaa siin jeesee arrabsu Oromoon arrabni isaanii fokkotaa gurraacha gabra gartee wanniidha ati sharmuu waan makana mee laalmee irra guddina isaanii waan isaan godhan. Kanaafuu obboleessa kiyya
waan gaarii jirtaa waan si fakkaatu barumsi gosa cufa deema namni amma barumsa onnera dooktarri kun akkami dooktarri kun bara specialist jira bara khajoolee xiqqoo jira kha surgery godhuu jira kha harka fayyisuu jira kha ijaatu jira kha sammuutu jira kha ilkeetu jira kha gosa cufaatu jira jechuudha garuu hundi isaanii dooktara sheekninis akkasuma sheekninis buukuma qareessuun specially waan jaalate sun qofa irratti focus godharra guddina isaanii dhuga sheekni cuftinuu waan jaalatan qaba waan isaan gartee okay kanaaf furadhaa kanarrattiin kanarrattiin barachuu barbaadaa ati you specialize keetti godhaa jirtu waa'ee qaama namarratti jarrimmoo sun hin beekure dhuga hin beeku waan akkasii si arrabsanii jechuudha si arrabsanii tanaafuu ani waliin jiru arrabni Oromoo eebba dhuga murin trust me arrabni Oromoo sila akka arrafamanii waboon arra dhabamte sila waboon arra dhabamte Oromoon arra dhabamte akka isaan ummata Oromoo diiganiin arraan tana waboo harka kannisiisan suniin Sibo manni humbar ummata Jawaari harka dhee bar Jawaar mana hidhaana qee biraa deebi'ee barbo. Ni taphata sibo. Gaafeeti wallahi gaafeeti. Ummata Jawaar mana hidhaana qee biraa gad deebi'ee bar. Tanaafu qabsoon tee qabsoo bilisummaati qabsuma Oromooti Tunisi qabsoorra jirta qabsoon gosa cufaan dhufti qabsoo tee itti fufi waan barsiisu barbaadi irra guddini dhalaan Oromoo dhugaa yoo feene dhugumatti yoo feene dhiirtinis dhalaanis wal gammachiisuun beekan maa dhugaa walitti maa kati walitti dhugaa yoo dhugaa isinii maami dhugaa afaaniin jaalala jetti malee dhiirti Oromootis irra guddinis jaalalan beeku Tananaati si jaalala simpe hundi si achuma ol gubbaa raftee tuma facaastee tuma gabbuuti malee maal dhugaa maal satisfy godhuun beeytan irra guddina keessan maal agarre jiisuun beeytan maal irra guddina keessan agarre foreplay waan jaanuun beekan gartee durara harkaan taphachuu qabda waan hedduun taphachuu qabda waan hedduu isinirraa hafa kana isin akkanuma hortaniituma buutan akkana bagartee masalaala achi kaayatanii takkatti tanaafu baradhaa barumsa baradhaa qaama namaa dhiirti qaama dubartii baradhaa qaama dubartii yoo baratte waan hedduuraa baratte yoo callittee dhaggeeffatte waan hedduuraa baratte dubartiinis immoo dhiirarraa waan hedduu barachuu dandeessi yoo callittee barattee dhaggeeffatte akkaataa itti wal gammachiistan obboleeyyan King Boy dhaamsa bareedaa isiniif dhaame namaatu itti dawwalee baasaa jiran fakkaata baay'isawway yaadni kee naagalee jira King Boy naagalee jira yaadni kee hedduu naagalee jira inshaallahu ta'ala mee yaadarraa dhumaa nama baasanii beeyta Osoo arganii nama baas. Tanaafuu amma akka isaanitti nama amma isaan akka isaanitti seef na godhuu isaaniiti. Akka isaanitti. Akka beekumsa isaanitti na hambisuu isaaniiti. Amma isaan ana ifirraa na hambisuu isaaniiti jechuudha akka isaanitti. Bargidee si arrabsan bari si hambisuu isaaniiti bara. Wanni ati beekuu qabdu sirraayi si hambisuu isaaniiti akka isaanitti. Garuu siitu isaan hambisuu jira beeku. Garte isaan si hambisuu barbaadanii si arrabsan ati immoo isaan hambisuu fi barsiisaa jirta si galtee sheekan tanaafu barumsi ilmaan Oromoo nama 400 meeqaa jira wallahi dhugaa siin jaa osuma si arrabsaniiti mana keessaa godhan waan ateetti sun hedduu hisaaban qaban warra gama duubaatiin galatoomii maal goonaa jedhetu jira.
Oromoon paabliikii gubbarratti amala hin beekne ni qaanfatti daddaftee si arrabsiti waan jaalattu waan taatee jecha. Kanaafuu arraba wanni ati beekuu qabdu Oromoon waan feetu takka yoo fiddeefi hin faduu ettee si arrabsiteeti si duuba si garagaltee waan keessuun si ati si darbitee ifi baratuu barbaadde jechuudha. Ifi barsiisuu barbaadde bakka keessuun buutee jechuudha. Sirraa fudhattee. Kanaafuu beekuu qabdaa jechuudha laata. Ati nama baratee namni baratee immoo peeshina qabaachuu qaba. Namni kaayoo qabu kaayoon isaa abbaan fadheedhaan darbu. Abbaan fadhe. This is the internet era. Everybody trolling. Trolling waan jaamu tokko jira. Uummanni kun trollingii godhaa jira. Hin beeku waan trollingii taatee garuu de trolling. Akkuma nasiiba irra buuteef trollingiin kun. Faranjiitu godha waan akkanaa kana ijoollee biyya tana dhalatee jira. Trolling jechuun nama jala fiiganiiti waan namni deemu cufa arraba nama arrabsan. Trolling waan jaamu tokko jira. Oromoon warri biyya arabaa kun irra guddina akka nasiiba irra buuteef trollingiin kun. Akkami waan takka akkami nama tokko bara osoo Ameerikaa bara sammuu keessaan qabaanii Ameerikaa fidanii beektaa qaamni ammallee qaamaatu Ameerikaa jira malee sammuun ammallee biyya jirti bee. Dhugaa keeti wallahi dhugaa keeti. Wallahi dhugaa sitti mucci adeero wallahi sin jaadeero nama Ameerikaa kana keessa dhufanii ilaa ammaan tana guruupuma takka keessa ta'an sarkuluma takka keessa Ameerikuma tanaa biyyuma tanaa hunkuman qaban ammallee sammuun isaanii akkuma biyyatti wala ammallee bakkuma biyyatti jira. Dhugaa keeti ni hedduu ni garraa. Sammuun isaanii fagaattee maaliif si fakkaate wanni akkas ta'ee fi beekuu qabda laa wanni akka bakkitee maayii Ameerikaa dhufuudha Oromoodhaaf. Ameerikaa dhufnaan manaa man qaban tuni achi bakka dhumatti wanni cuftinuu karaan cufame jechuun sanii achi sammuun isaanii yaadu demmeeyre bakka harkatanii jiran wanni isaanii manaama isaanii si galtee. Ameerikaa eega dhufanii silaa ammaan tana sammuun banamtee waan hedduu yaaddennaan isaan waan yaadan sun Ameerikaadhaa guutamtee taasisee achuma ta'anii nyaatan jechuudha. Kanaafuu uummata akkasii sun hojii jirraa qabsoon ati jirtus qaama ilmaan Oromoo barsiisuu jirta. Barsiisuunis gaariidha. Dhiirtinis jaartii isaa barattuun gaariidha. Caljeetuma taa'eetuma jimaa qameetuma gartee jaartii isaa laaleetuma gartee gidee akka korbeessa jeetuma fiigee gartee irra horeetuma gabbuu qofa osoo hin taane. Allahu Akbar. No. 2021 akkana galaaf akkatti mataa keessa dhooytu malee hin galuuf. Mataa keessa dhooyuu qabda. Kofalchiisteeti mataa keessa dhooytee akkasi barsiiste ni jaaratan akkasitti. Gartee siireesiiti taanaan laal siistama tokkoon siimu kofalchiisaa haasofsiisi dubbii tana mataa keessa baadhaa gartee mataa keessa laal daqiiqaa lama yoo mataa keessa dhooyte daqiiqaa tokko kofalchiisi. Dhugaa keeti. Sosso bilal akkuma ati gartee shururu ni bar deebisa dawaa agartee fi bar hannuu didde malee dawaa agartee hannuu didde laal. Gartee. Awwa tokko filaan bira jeeftee obboleessa. No bar jettee bar jarri shururu kaandii kannanii fi karameellaa shururu agartee dawaa agartee garuu subscribe bakka gootu kannituu sun irratti dogongortee laatis laal. Dawaa agarteeti atis dawaa sun kan nuti isteeti firraa atis ni isaa eetee jechuudha. No bar mee king khiyyoonii fi amma YouTube khiyya jala seente waan hedduu argatta waan gartee Oromoo keessatti hin barsiifamin like beekumsa pilaaneetii eenyu takka haasawe Oromoo keessa. Tanaaf si jibbarree ati nama dura haasee wanni ati beekuu qabdu. Sheekota keessaa kadura haaseesi. Sheekonni kaanis kasi jibban dorgommii keessa jiran isaanis. Dorgommiidha dubbiin. Wanni beekuu qabdu sheekota naasamidhee hundi isaanii dorgommii keessa jirtan isinis akkuma warra poolitikaati. Isinis poolitikaa keessa jirtan. Poolitikaa qabatanii namni poolitikaa keessa jira dhugaa walitti hin namni. Isinis poolitikaa kophaa keessa jirtan isinis sheekonnis gaangii qabdan isinis gaangii warri poolitikaanis gaangii. Namu gangi kabadero. Dubin gangi. Oh my God. Awara bije itini ke apa kafa bishaan na bira jiru tite.
Everybody is a gang, adero. It's a gang shit, man. Namu gangi kasi jira adero. Groupi ati adela mal tati si pakatera. Wani ati tati la wai tati beta nasi mala gorso to konsi beta. Sidara nembe. Garu gorso to konsi mala. Wani ati tati afosha kasi njurto afosha kan shay kota sum kasi njurto. Takka keeysan jiru, takka keeysan. Afosha sum kasi njurto. Racconta na fila. Afosha sum kasi seno kabdo bole. Nin dide haa, nin fadhu, ani freedom teetiin jiraachuu fadhu. Afosha ki jaarratu. Fasani disi. Yoon jaarradhe munaafika siin jaar, munaafikni wayii jaare siin jaar, maaliif godhan? Khasani dise. Ati afosha akka keeti jaarratu. Warra sammuu bana. Ni yaala game, ni yaala inshaallah. Maaliif jennaani grupi sun keessa jiru ture grupi sun dictator ay leeguy. Ati dictator ati gabboo jirta young and fresh. You young, you motivated. Onni qabda system adda addaatiin itti dhufu jirta. Gama isaan dhufuu dandeenye itti dhufu jirta karaa haaree bantee akkamitti bantaa dubbiin. Sa? So karaa haaree banamu kana hoggayyuu rakkoo adda addaa agarta. Garuu rakkoo sun booda gidee baate booda namni agartaa jechuudha hundi waan maateetti kana jala deemaa jechuudha. You will be the boss jiha. You be the first one. Inshallah, ni tokko rabe. Rikaddi go khatabu jirta jechuudha. Ilmi namaa tokko yoo waan haaree lafa keenye uummata fiitiif faayidaa hin qabu. Kookuma malee. Sa? So ilmi namaa tokko waan haaruu qaba addunyaa tana gubbatti. Dhugaa kee. Amma wayii faayaa jirta namni immoo akka ati keenyeef si gina dhaabbataa jiru. Akka ati gartee wanni hidda lafatti hin gadi keenyeef hidda kana akka buqqisaa jira si jala. Garuu hidda kana lafa keessee jirta. Yoo amma dhaabbee bishaanti wanni hin goone ni nyaatta. Fagootu dhufee si jala nyaata waan tokko booda. Triangle, inshallah. Itti fufi yaada keetis itti fufi waan jirtu sitti fufi nama hedduu jira deemu beekaa keenya akka nama dhageenye goran nama dha. Nama hedduu beekaa akka nama dhageenye wanni goran nama dha nama hedduu jira kanaafuu galatoomii si jaa bishaan turugaa ilmaan oromoo warri akka qabalaa jirta bishaan turugaa warri oomuuta bishaan turugaa wanni jettan bishaan turugaa si galtee sheekoonnis poolitikaa keessa jira sheekoonni oromootis poolitikaa keessa jiranii isaanis gaangii addaatiin nama filannoof deemaa jira jiru. Filannoo isaanis filannoo sheekonni kaanis warri poolitikaafis filannoo gartee gaafa wal diimu jirra malee wal jaalutti hin jiru. Kana wallaalan tanaaf jechuun barbaadu bilisa kiyya galatoome. Thank you bro kiyya hedduu galatoome hedduu naa galatoome bibi. Kingi boy bakka jirtutti hedduu naa galatoomii irra deebiitiin si galatoonfachuu fadhaa na jajjabeessuu keetiif yaada bareedaa naa kennuu keetiif hedduu galatoomii ammallee gartee obboleeyyan kiyya kan birarraa yaada fuudha inshaallahu ta'aalaa qophiin teenya gartee goolabamaa waan jirtuuf jecha namootan tokko irraa yaadan fuudha mee namni gartee qeebaluuniin beeka jettan anaaf barreessaa yoo naa ergite qeebaluuniin beekaa jettan naa barreessaa isiniifin ergaa jechuu warri qeebaluuni beeynaa jettan naa barreessaa qeebaluuni beeyna ja'aatii naa barreessaa inshaallahu ta'aalaa kanin isiniif ergu tahaa jechuudha Munir si fergeetiin jira seeni mee seeni si fergeetiin jira si ergeetiin jira seeni inshaallah
سيرجيت جريك إبلوني بخنمني جيخون عبدي مجيد عبد مجيد سيرجيت جرا عبدو سودي لي سيفرجيت جرا عبدو سيفرجيت جرا كيبلي I'm sorry كيبل هندن ديني همدي أسلاسي في نرجع سير هندن ديني يجودا إبراهيم سيفرجيت جرا إبراهيم مسفين سيفرجيت جرا خالد بيجي والله كقولي سير هندن ديني دي فمنا قولي إبراهيم ترى لما داتين سيفرجي كيبلي ترى لما دا سيفرجيت جرا موبايل كيسر روتيت غودا موبايل كيسر روتيت غوداتي بكا قل في رابنا روتيت غودا كسم مالي نوجي سينون دنديسا موبايل كيسر يو كان قبتن سينون دنديسا موبايل كيسن اكنا غرغلچا دورا كنا قبا بكا قل في توقاتي بودا كنا غرغلچا عمر قاسم سي فرغيتين جرا عمر قاسم سي فرغيتين جرا عمر قاسم سي فرغيتين جرا سينون دنديني نفكاتا عمر قاسم سي فرغيتين جرا عمر قاسم جران كي دمچا جرا سوري دي فمنا غودي كيبلون دنديني حمدي عبد الله سلاسين كيبل بيجي تي لايكين قبضنا فكاتا عبدو لجرة دي بي سيركي عبدو سوديلي نتوركينج وزون تين موبايل خي روتيت غودي بك روتيشناتو كي روتيت غودي اتشبودا akkanatti labbaa dayila galchiiti seeni achi booda seenuu ni dandeessa jechuudha. Ibraahim mobaayila kee rooteet godhi qulfii irraa bani dura. Yoonis
Ijersoo siif ergeetiin jira yoonis ijersoo. kanatti fakkaata. Salaamu alaikum. Ani nama lammataati fakkaata carraa argadheera. Salaamu alaikum Sheekh Hamza. Waalaikum salaam yoonis kiyya kanatti as bahiiti inshaallahu ta'ala ifaa fi bilisaan haasofne yaadaan irratti haasawaa jiru quba qabda. Yaada kee King Boy wajjin xiqqoo haasa'aa turte nagayeeti. Xiqqoo man nagahee garuu yoo naa ibsite irratti haasa'uu hin dandeenya bal'inaani. Afi huccuun jijjiirradhaa reefuu lafti bari'aa jira waan ta'eef hin baati nama biraa seensisi akkasitti. Yoo akkasitti bakka booda deebisiin qeebala inshaallah. Yaa huccuun jijjiirradhaa lafa ganama tole. Ayya. Sheeksitu irraa bahe. irraa bahe yoonis bakka eksitu irraa bahe. Aloo yoonis nu dhageessaa?